Yeroo doorsisni akka abiddaa fagoorraa roobu warri dhaabbatan daran ol ka'u. Sabni marfamee doorsisaan hin jilbeeffatu. Abbaa biyyummaa isaas callisee hin daldalu. Istiriitoo faarmus bishaan qofa miti. Dhahannaa onnee humni kamiyyuu ammallee hin dandeenyedha. Jechoonni badiisaa magaalota gurguddoo fagoorraa dhagahamuu danda'u. Injifannoo battalaa himatu. Garuu qaroominni obsaan bocame halkan tokkotti akka hin caccabne seenaan barsiiseera. Misaayilonni samii bocuu danda'u. Yeroo murtaa'e dhufuu danda'a. Riqichi raafamuu danda'a. Ta'us humni dhugaa sodaadhaan osoo hin taane murtoodhaan madaalama. Halkan kana addunyaa mormii haasaa keessatti osoo hin taane sibiila fi tarsiimoodhaan barreeffame argiti. Iraan dhukaasa dhaabuu Ameerikaan qophaa'ee fudhachuu diddeetti. Dhiibbarraa qajeelfama faayidaarra obsa bitamuurraa abbaa biyyummaa filatteetti. Wabomboleettii doorsisaa fi waraanaa keessatti dhugaan tokko hunda caalaa ol ka'a. Ija jabina diddaa jala jiruu fi afaan saboota harka kennachuu didaniiti. Guyyoota 39 bahii giddu galeessaa wallabdee boqonnaan qabneen kan liqinfamte yoo ta'u, haleellaa Israa'elii fi USA'n dachee Iraan irratti raawwataniin kan bocame ta'uun ibsameera. Iraan haleellaa sirrii misaayilaa fi dirooniin deebii kennite. Iddoowwan tarsiimoo guutuu naannichaa irratti xiyyeeffatte. Tokkoon tokkoon hojiin haloo ba'uu qofa osoo hin taane labsii fi ifa ta'edha. Iraan aarsaa kamiinuu abbaa biyyummaa ishee uummata ishee fi dantaa tarsiimoo ishee falmiti. Tattaaffiin dippiloomaasii fi yaadonni ariifachiisaa dhukaasa dhaabuuf dhiyaatan jiraatanis Iraan yeroodhaaf dhukaasa dhaabuu osoo hin taane furmaata dhaabbataa waraana kana xumuruu danda'u qabxii 10 kaa'uun piroopozaalicha kuffifteetti. Gaafiin Teheraan ifadha. Wallabdee naannoo akka dhaabbatu pirootokooliin karaa nagaan Istiriitoo Faarmus keessa darbuu deebi'anii ijaaruu fi qoqqobbii kaasuun mirkanaa'uu qaba jetteetti. Ejjennoon kun mataa jabaachuu osoo hin taane kan qajeelfamaati. Qabxiileen isaa kanaa ol ta'uu hin danda'u ture. Pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp akeekkachiisa cimaa kan kenne yoo ta'u, Iraan yoo Istiriitoo Faarmus deebistee banuu baatte halkan tokkotti baduu dandeessi jedheera. Riqicha warshaalee humna elektirikii fi bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an balaadhaaf saaxila jedheera. Garuu Iraan osoo sochoone haleellaan bu'uuraalee misooma ishee irratti raawwatamu kamiyyuu daangaa bira darbee bu'aa addunyaa fiduu akka danda'u akeekkachiisuun naannichaa fi addunyaa keessatti dambalii rifaasisaa akka ergu simteetti. Waajjirri hoogganaa olaanaa karaa Mojtabaa Kaaminii haasa'uun murtoo sabaa cimseera. Humnoonni Iraan ajjeechaa doorsisa yookiin dhiibbaa waraanaa guddaa ta'e hin sodaatan jedheera. Tokkoon tokkoon gocha weeraraa Teheraan cimsuu qofa akka ta'e himuun deebiin naamusaa fi shallagame misaayila diroonii fi neetworkii ittisaa walitti makuun itti fufeera. Opereeshinii waadaa dhugaa afur gadi fageenyaan dandeettii waraanaa Iraan agarsiisuu itti fufeera. Naannoo Israa'el irraa kaasee haga buufataalee Saa'udii fi Kuweetitti misaayilonni fi dirooniin hojii baqaqsanii hodhuu hojjetu. Sirni ittisa qilleensaa sadarkaa olaanaa qabu xiyyaarota diinummaa fi doonii addaan kutuu itti fufeera. Kunis Iraan osoo rukuttuu ittisuu akka dandeessu mirkaneessa. Haleellaan hundi ittisni hundii fi sochiin tarsiimoo hundi humna waraanaa dhiibbaa jalatti obsuu danda'u agarsiisa. Istiriitoo Faarmus mallattoo cimaa obsaa fi humna tarsiimoo ta'uun itti fufeera. To'annoon darbiinsa kanaa Iraan daldala naannoo fi dhangala'aa anniisaa addunyaa irratti dhiibbaa akka gootu kan taasisu yoo ta'u, humni dhugaa dirree waraanaa qofa irratti osoo hin taane dandeettii dhiibbaa jalatti dandamachuun madagsuu fi deebii kennuu keessatti madaaluu akka danda'u kan ibsudha. Yeroo murtaa'e yeroo dhufuu fi doorsisni cimaa yeroo dhufu dhugaan tokko kan hin haalamnedha. Kuni waraana meeshaa waraanaa yookiin jecha qofa miti. Waraana fedhii tarsiimoo fi seera bu'uura biyyattiiti. Iraan dhukaasa dhaabuu didde gaafii ishee irratti cimtee dhaabbatte. Abbaa biyyummaa daldaluun akka hin danda'amnes agarsiifteetti. Addunyaan ni ilaalti dhaabbattee fi calliste. Riqichi raafamuu danda'a. Misaayilonni samii bocuu danda'u. Yeroo murtaa'es darbuu danda'a. Garuu ergaan ifa ta'e tokko mul'ateera. Harkaan kennituu hin bitamtu. Akkasumas saba ishee sirriitti murtoo fi fedhii hin jilbeeffanneen ittisuu itti fufti jedhameera.